Purakalona, Purakalona. Fatakamejewa, Fatakamejewa. Kajalago, Disabo. Papa, Jadama, Jalunawa. Purakalona, Purakalona. Fatakamejewa, to inyati hoji hara wallen dhufa jiraachuu isaa keessa beektoonni ni himu. Reeffa artisti Sooraa yeroo ammaa hospitaala Phaawulos seenee qoratamaa jiraachuus odeeffannee jirra. Lina odeessaa kanaa qindeeffannee jirra. Turtiin keessan akka xumuraatti nu faana ta'u. Eegali korotanya achisamoo torban booda boroorraan kaachisamoo durbi durii dhagaatti daakuu dafatti isheen irraa kubbaa miillaa taphatti bakkee turtii dafteen galtuu manatti yoo barbaaddes muudii sitti qabatti gubanne qabbaneessuutti tu jaalchifanne akka nama ijoollummaan baranne hojii dhabnee shiboo ibsaa qabanne gubanne boccuu qofaaree hin ciincofne malee bara inni kaan konkolaataa bira saasaa bira dhaabatee gommaatti jijjiirutti nuun bilbila keenyatti iskiriinii jijjiiruu dadhabnee halkan hojjechaa muummee yoo uummataa kan nuun barbaanne baasii mootummaa miti yookaan mana barumsaa mootummaa yookaan hospitaala mootummaa barbaanne miti hojii mootummaa barbaanne amma qaala'insa jireenyaan kan wal qabatu an jechuudha. Ijoollee durbaa taasisuu dhiiseera. Achumatti isaan beektu jaallatu obboloonni keenya. Ani immoo harki koo erga kiisii koo seenee waa fuudhee baran qabu. Haala biyyi kun keessa jirtuu fi maqaa kee naa ibsi. Ani Malkaamuu Mootummaa durumaa kaasee waan barbaade haasa'uu nan danda'a garuu maqaa koo dubbachuun jaalladhu maqaa koo hin. Malkaamuun eenyu daree? Harkaa baatee Malkaamuu nanumadha. Chikkoo. Naagaleera. Tole maqaa kee nu ibsiteetta. Mee haalli biyyi kun keessa jirtu nu ibsi. Ani dhugaama isaa dubbachuufi an jireenyuma biyya kanaan baqadhee baara akkuma carraa ta'ee too hin biyya kana dhiisee baaruun itti dhuftee korojoo koo fudhadhee korojoo nakee moo waan biraa jiran sitti fakkaate waraqaa deeggarsaa fi waraqaa eenyummaa baafachuufi kan hin gaddatti deddeebi'aa ture dookimentii koo kan kutaa 8 kutaa 10 kutaa 12 duwwee keessara jireenya biyya kanaa immoo keetti siibsuun qabu maaliifi jireenyi baay'ee ulfaachuurraan kan ka'e amma durii wanti si gammachiisu waan jiru amma wanti si gammachiisu dur amma yoo sakaannis ta'e oduu gammachiisaadha ni girgiddaatti waan laxxafu amma garuu wanti oduu gammachiisaa waan girgiddaatti laxxafamu waan itti laxxafamu girgiddaatti yoo argite abaluu jalaa manni gubatee buukii akkasii irratti lakkoofsa baankii akkasii irratti gargaarsa nuu godhaa iddoo akkasiitti buraayyuutti sabbataatti waldaa ijaaruuf hennaa buukii akkasii irratti gargaarsa nuu godhaa waan akkasii amma jireenyi biyya kanaa kun mataan nu ba'uu fedha amma kana duwwee miti keessuma amma nuuni waa'ee borii keenya yaaduu dhiifneerra maaliif ta'e amma kitaabni amma mul'ata kee dhugoomsi waa'ee borii kee yaadii kitaaba dhokasii dubbisaan jiru maaliif waa'ee borii keenyaa yaadna taanaani mana kiraa yaadna waa'ee borii keenyaa yaadna taanaan isa bor dubbiin ka'uu yaadna amma qaala'insa uummataaf haadha manaaf abbaa manaa meeqa tolii kaa'e yeroo isin jiru keessumaa isa dubbii immoo dubbii amma maal taase amma dubbii kana yeroo hundumaa ka'uurraan kan ka'e etu akka carraatee guyyaa tokko nagaa ta'e oole biyyi nagaa miti inni innaan hundi kee maaliif dubbiin ka'in oole. Amma wanti akkasii kuni sammuu keenya rukuteera. Sammuun keenya rukutamaadha. Amma kan biraa irratti immoo maal seete numti mataan keenya waliin jaallannu, waliin kabajnu, waliin gaddinu. Addunyaan akkamittiin nuu gadditi. Amma fakkeenyaaf wanta si dhibu tokkoon sitti hima. Yeroo baay'ee ijoolleen keenya babbareedanii kokkolfanii mimiicatanii suuraa ka'anii toora miidiyaa addunyaatti baasu. Biyya kanaaf ta'eera jedhanii madhiisu gaa maaliif nun babbareennee sababii suuraa kaanu kamna duwwee miti miidiyaa mootummaa yoo ilaalte lafa qamadiin jiru Finfinnee keessaa lafa riizoortiin jiru bakka babbareedaa darbee immoo ispaaltii Adaamaa Finfinnee gidduu duwwee waraabanii gadhiisu sadhoqqeen makiinaa qabatee rufa waraabanii gadi dhiisan hiyyeessumti keenya illee jechuudha hiyyeessumti keenya. Gargaarsa kadhachuuf jechuudha. Gargaarsa kadhachuuf jedhee suufii ollaa isaa irraa ergifatee raatee miidiyaatti dhaqee gargaarsa kadhata. Maal jiru amma numtiyyuu balleessaa guddaa qaba. Kana qofa immoo miti. Amma miidiyaas yoo ilaalte sirbas yoo ilaalte nama booka onatee cooma muru malee nama boombaa dhugee shiroo nyaatu hin argitu. Akka jechuun addunyaa miti yoo yeroo teessee TV keenya ilaaltu
gargaarsa Ameerikaan fa gargaarsa nu gaafatti. Maaliif? Cooma burree bookoo na chaarra. Eessa yeessa fakkaan. Namni lafa saaxoon jiru, lafa iyyeessi jiru waraabu hin jiru. Lafa bookaa lafa maali? Kana dubeettaati. Isa nuun faama sirbu irratti isa nuun diina garaa gubuuf enne olu taallee gadu taallee sirbinu fa. Sirbu olu taallee gadi buunee sirbinu diina garaa gubuuf enne. Faranjiin kuufanii fergeetu gargaarsa nurraa kutti. Egaa yaada baay'ee nu kaasteetta galatoomii akka inni ilaalaa jirutti korojoo eebbachaa jirta. Korojoon kun gara biyya hambaa deemuu jettaa? Biyya hambaa maali? Amboo isin deemaa jira. Amboo deemaa jira. Biyya hambaa maali naqu? Ani waa'ee jireenya biyya kanaa harka itti si ibsu iyyuu hin qabu baay'ee isa yeroo baay'ee maal taasise ani biyya kanaa ba'ullee kan yaaduu fi ani akkuma itti mootummaa iyyuu qoma dhunnabe nuti mataan keenya iyyuu sirrii miti. Tasgabbaa'e uummata biratti dhiyaata waan ta'eef mootummaa wajjin wal hin tuqsiisin. Gaaffiin si gaafadhe kanaa fi